Sagantaa keenya har'aatiin waa'ee seensi orgaanii irraa kaanee ilaalla. Seensi orgaan jechuun qaamota miiraa jechuudha. Seensi orgaan is groups of organ that used to detect different stimuli in human body. Gareelee orgaaniidhaa kan wantoota garaagaraa arguudhaaf takka immoo bira gahuudhaaf qaamni itti gargaaramu saniin seensi orgaan jennaan. Qaamota miiraa jechuudha. Qaamota miiraa jechuun kan ittiin waa detect godhan, kan ittiin waa argan. It is a group of organ with specialized structure. Gareelee caasaa adda ta'e of keessaa qabdu gareen qaamota miiraa jaaniin kun. That has a receptor for specific stimuli. Waan adda ta'eef waan dhageetii qaban isaan kun waan ittiin waa dhagahuu danda'an seeliilee adda taate qabanii qaamonni miiraa kun ija qaamaati jechuu ni dandeenya. Waan qaamni ittiin waa argu. Seensi orgaaniin kun yoo addaan qoqqoodna jenne qaamonni miiraa kun bakka meeqatti qoodamanii we can classify sense organ generally into two broad classification. Bakka gurguddaa lamatti adda baafnee ilaalla. Inni jalqabaa special sense orgaanidha. Qaamota miiraa ka addaa. Inni lammaffaadhaa general sense orgaanii. Qaama miiraa ka waliigalaati. Special sense orgaanii kan jedhaniini warreen addaa kanneen akka ijaa fa'aadha. Warreen akka ijaa fa'aa, kanneen akka gurraa, kanneen akka funyaanii, warreen akkanaa kun special sense organ jedhamu. Special sense organ characterized by large or complex organ. Orgaanii bakka jiru sanitti hammisaa guddaa ta'e akkasumas caasaa adda addaa of keessaa qabu kan riseeptaroota takka immoo miirfuudhoo jedhaniin kana eeriyaa garaagaraa irraa qabuun special sense organ jedhaniin. General sense kan jennuun ammoo gogaadha. It is used as stimuli such as pain. Wantoota akka dhukkubbii fa'a miira waa qaqqabannee fa'a kan nutti dhageessisuuni general sense organ jedhaniin. General sense orgaaniin kun qaama kana guutuurra faffaca'ee jira. Iddoo takka qofaa miti. Warreen special sense organ jennuun garuu bakka jiraatu qaba. Lookaalii qaba. Fakkeenyaaf ija yoo fudhanne ijiti qaama hundarra bakka hunda hin jirtu. Iddoo jirtu qabdi. Arrabni illeen akkasuma funyaan illeen. General sense organ kan jedhaniin garuu distributed throughout body'dha. Qaama kana guutuurra faffaca'anii jiran gogaa qaamaa kana guutuurra. Kanaafuu sense orgaaniin bakka lamatti qoodama. Specialidhaa fi general jennee bakka lamatti adda baafna. Converting stimulus into sensation. Ergaan dhuftu tuni gara miiraatti akkamitti jijjiiramti? Ergaan alaa dhuftu tun gara qaama miiraa kana keessa akkamitti jijjiiramti? All sense organs qaamonni miiraa kun hundi isaaniitu regardless of their type, size and location hamma isaaniitii, gosa isaaniitii fi bakka isaan jiran osoo adda addan bahini functional characteristic wal fakkaatu qaba. Amaloota isaa wal fakkeessuu qaba qaamni miiraa kun hundinuu. First, they able to sense. Dandeettii waa dhagahuudhaan qaba. Ability to detect stimulus in their environment. Naannawaa jiran sanitti dandeettii waa arguudhaan qaban tokkoffaa. Lammaffaa, then stimuluses must be changed into electrical signal. Gara ergaa elektirikaatti jijjiiramuu qabdi takka gara ergaa narbiidhaatti jijjiiramuu qabdi wanni isaan argan sun. Sadaffaa, this signal is then transmitted over nervous system. Karaarra deemtuu qabdi, karaa narbiidhaatiin sammuu dhaqqabuu qabdi. Transmitted to the brain. Wanni gara sammuudhaa deemtuu fi sammuu san keessatti wanni sun hiikkaatti kennamti. Sammuu keessatti deebisaan itti kennamti. Wantoonni qaamota miiraa wal fakkeessu hundi
Tokkoffaa dandeettii waa arguudhaan qaban able to sense or detect stimulus in their environment. Lammaffaa wanni isaan argan suni dirqama akka sammuun hubattuuf narvii impulsitti ergaa narviitti yookaan immoo elektirikaal signaalii carraa elektirikaatti jijjiiramuu qabdi. Eega jijjiiramtee booda tiraanismiit ta'uu qabdi gara sammuutti. Wanni gara sammuu deemtuu fi sanseeshiniin sun bakki isiin itti dhagayamtu achi sammuu keessatti adda baati. Ispeeshaal sensii orgaanii kana tokko tokkoon laalla. Qaamota miiraa hajaan keessaa qaamonni miiraa 5tu jira. Kan jennee barachaa turre keessaa jalqaba ija laalla. Human eye is sensory orgaanidha. Ijji namaa qaamolee miiraa keessaa tokko. Parts of sensory nervous system react to visible light. Kutaa sirna narviidhaa keessaa kan ifaa kana wajjin hidhata qabu. Allow us to use visual information. Waan garagaraa akka nuti ilaalluuf kan nu gargaartu. Seeing, keeping our balance and maintain circadian rhythm. Faayidaan ijji tun faayidaa gurguddaa sadii qabdi. Takka waa ittiin ilaalu, waa arguudhaaf. Lammaffaa keeping our balance. Madaala keenya eeguudhaaf. Namni yoo ijji takka dalaguu baatte gara tokko jalatee deema. Faayidaan ijaa lammaffaan balaansii eegu. Sadaffaani circadian rhythmidha. Circadian rhythm yeroo jennu waan arkinu tanaa fi qaama keenya jidduu teessee ergaa tana sirnaan daddabarsuudha. Ijji tuni kubbaan ijaa kuni ergaa tana dabarsuudha malee ta arkitu sammuudha. Kanaafuu qaama miiraa tahee kutaa sirna narviidhaa keessaa lakkaawamu inni kun. Narviin ija tana fayyadamtee waa ittiin arkiti. Anatoomii ijaa kana yoo ilaalle there are 3 layers of the eye. Laayeroota gurguddaa sadii qabdi ijji tun. Kubbaa ijaa kana keessa laayera takka immoo baqqaana gurguddaa sadiitu jira. Sclera, choroid and retina jedhanii. Laayera gurguddaa sadii qabdi. Sclera, choroid fi retina. Sclera ka jennuuni isa gara alaatiin jiru kan adii kana. Inni itti aanee jiru choroididha. Inni gara xumuraatiin jiru immoo retina jedhama. The outer layer of sclera consists of tough fibrous tissue. Inni adiin kun inni sclera jennuun kun tishuu jabduu qaba. Tishuu wal qabattee jirtu. The white of eye is part of front surface of sclera. Ija namaa kana yeroo achi ilaalte inni adiin suni sclera jedhama. Maqaan isaa. Mucous membranes akkasumas qolola ijaa kanaa fi ija jidduu membrane laafaadhaa jira. Membrane saniin maal jedhaniini? Conjunctiva jedhaniini. Line eyelid and cover sclera in front. Nyaara kana gara keessaatii fi akkasumas sclera kana wal qunnamsiisa. Conjunctiva. Conjunctiva is keep moist by tear. Conjunctivaan kun hin goggogu ni jiidha yeroo hedduu maaltu isa kana jiisa. Imimmaan ija keessaa bahu kanaatiitu conjunctivaan kun akka hin goggogne godha. Imimmaan kun isa keessaa baha. In the lacrimal gland. Lacrimal gland xannachi imimmaanii located in upper lateral portion of orbit. Ija tana gara gubbaatiin cinaa kanatti argama. Gara gubbaatiin cinaa gara konkonaan kanarratti argama. Laayera sadii qabdi jenne ijjiti. Tokko sclera. Middle laayeriin inni itti aanu laayerri lammaffaadhaa takka akka walakkaadhaa middle layer of eyeballini choroid jedhaniini maqaan isaa. Choroidini it contain dark pigment to prevent scattering of incoming light. Choroidin kun halluu gurraacha qaba. Halluun gurraachi kun faayidaan isaa ifaan
alaa seenu kuni akka hin facaane walitti qabu. Koroidii kana gara fuula duraa two involuntary muscleidha qaba. Maashaa fedhii namaatiin malee hojjetu maashaa lama qaba. Inni tokko one is iris jaaniin takka immoo iris jaaniini. Irisiin kuni colored structure caasaa yerooniif asichi ilaalle halluu gurraacha mul'atu kana iris jaaniini. Black centerii walakkaa jiru kun ammoo pupil jaaniini uraadha. Hole that is definite shaped muscle located in the center of iris. Ijjiti namaa tuni inni adiin sunis kalaraa jenne yeroo irraa as deemte inni ka gommaatti gurraachi kuni bifa gommaa ka fakkaatu kuni kun pupil jennaan isii walakkaa jirtu san irraa oliin ammoo iris jennaan. Irisiin kuni faayidaan isaa maali? Faayidaan isaa ifaan yeroonii fi gara ijaa seenu ija tana duraa walitti dhiphisuudhaa fi bal'isuudha. Some of fiber of iris are arranged like a spoke in the wheel. Akka gommaa makiinaa fakkaata. Maashaan isaa kun. When they contract, the pupil is dilated. Yeroo maashaan irisiidhaa kun wali kottoonfate ijjiti ni bal'atti. Irisiin kun yeroonii fi kottoonfachuun isaa irraa ol deemuudha gara adii kanaatti. Yeroo sanii inni walakkaa jiru suni ni bal'atti pupiliin sun. Letting more light ray. Ifaan hedduun akka keessa seenuu godha. Yeroonii fi inni kun kottoonfate. The retina or innermost layering. Layerri sadaffaadhaa ka gara keessaatiin jiru retinaa jaaniin. Innermost layer of eyeball is contained. Retinaan kun seeliilee maayikiraaskoopiidhaan malee mul'anne seeliilee xixiqqoo qaba. Seelii xixiqqoo rod and cone jaaniin qaba. Bifa isiin fakkaatturra hundaa'aniiti maqaa kana baasan. Gariin isii koonii fakkaatti, gariin isii roodiidha. Bifa ulee fakkaatti. Because of their shape. Roodiidhaa fi kooniin kuni faayidaa garaagaraa qaba. Seeliileen retinaa keessa jirtu roodiidhaa fi koonii kan jenne kuni faayidaa adda addaa qabdi. Dim light is stimulate rod. Ifaan yeroonii fi dukkanaa'e. Dukkanti rood seelii sanii isa san kakaafti. Jechuun faayidaan roodiidhaa yeroo halkanii kan namni waa argu san nama gargaara. But fairly bright lightiin ammoo kooniidha stimulate godha. Ifaan yeroo sirri jiru ifaan koonii tana stimulate godha. Kooniidhaa fi roodiini seeliilee retinaa keessa jirtu. In other words, karaa biraatiin rod are receptor for night vision. Yeroo dukkanaa, yeroo halkanii kan namni ittiin waa argu roodii kana. Kooniin ammoo for daytime visionidha. Guyyaa. Asirratti wanni ati hubattu yeroo halkanii roodiin kuni hedduu dalaga jechuudha. Guyyaan socho'u yeroo halkanii malee, yeroo dukkanaa malee. Kooniin ammoo yeroo guyyaati malee dukkana keessatti waan arguudhaaf sin gargaaru. There are three kinds of cone. Kooniin tuni gosa sadiitu jira ija tana keessa. Isiin sadeenuu halluu garagaraatiif kakaati. Each is sensitive to different color. Red, green or blue. Gariin halluu diimtuudhaatiitu sochoosa. Kaan ammoo halluu magariisaa, kaan halluu cuquliisa. Scattered throughout central portion of retina. Isiin seeliin tuni bakka takka wali qabamteeti walakkaa reetinaadhaa jirti. Reetinaan gara duubaatiin jira ija tana. Kubbaa ijaa kana gara duubaatiin. These three types of cones. Kooniin kuni isiin sadeen tuni faayidaan isii halluulee garagaraa akka dabaafnuuf nu gargaara. It allows us to differentiate between different color. Halluun tuni diimtuudha.
tuni magariisa, tuni cuquliisa, tun keelloodha jennee adda baasuudhaaf. Inni biraa ija tana keessa maaltu jira? Fluid filled hollow inside of the eyeball. Gubbaa ijaa kana keessa walakkaa isaa bishaantu keessa guutee jira. Bishaan dhangala'aa qabdi. Faayidaan dhangala'aa kana sheeppii ijaa tana eeguudha. Gubbaan ijaa kun akka walitti hin dhoofne, akka walitti hin xiqqaanne. They maintain normal shape of eyeball. Boca gubbaa ijaa kana eeguudhaa fi refract light ray carallaa ifaadhaa kana balaqqisiisuudhaaf faayidaan bishaan kanaa. Bishaan kuni faayidaan isaa ifaa alaatti as ifu kana raatinaarra akka dhaqqabu. Balaqqeen ifaa sanii akka raatinaarra dhaqqabdu. The fluid is bend light to bring them to focus on the retina. Dhangala'aan kun faayidaan isaa ifaa yeroo alaatti as ife akka balaqqisee raatinaarra dhaqqabu taasisuudha. Dhangala'aan kuni gosa lamaatiitu jira. Aqueous humoriidhaa fi vitreous humor jedhaniini. Maqaan kuni maqaa waan isaan fakkaatanirra hundoofneeti. Aqueous humor ka jedhaniini watery fluid bishaan fakkaata dhangala'aan sun. Eessa jira? Walakkaa ijaa tana leensiidhaa jira. Leensii kana gara fuula duraatiin jira. In the anterior cavity of the eye. Gara fuula duraa kanaan gara alaatti asaanee. Dhangala'aan lammaffaadhaa vitreous humoriidha. Vitreous humoriin maqaan isaa dhangala'aa harkifatu jechuun jeelii like fluid jeel fakkaata dhangala'aan sun. Leensii gara duubaatiin jira. Gara duubaatiin karaa raatinaadhaa achi aana. Dhangala'aan ija tana keessa jiru lamaan kana. Aqueousidhaa fi vitreous humor jedhaniini. Aqueous humoriin gara fuula duraatiin jira. Leensii walakkaa jirti. Leensii saniin booda immoo vitreous humoriidhaan jira. Aqueous humor is constantly being formed and replaced. Inni bifa bishaanii qabu kun dhaabbataadhaan oomishama. Akkasumas ni yaa'aasi. Anterior cavity kana keessa guutu. Yoonii fi karaan inni yaa'u sun karaan inni keessaa yaa'u if drainage is blocked for any reason. Ujummoon inni keessaa yaa'u sun karaan inni yaa'u sun yoo cufame sababuma fedheenu internal pressure within the eyes will increase. Dhiibbaan ija keessatti uumamtu ol kaati. Kanaafuu dhiibbaan ija tana keessa yoo ol kaate damage could lead to blindness. Leensiin namtichaa sun baquullee dandeessi. Namtichi ijaan waa arguu dadhaba. Haalli kanaa kun glaucoma jedhaniini dhukkuba glaucoma jedhaniini jira. Yoo karaan aqueous humoriin kun ittiin yaa'u cufame sababa inni kun cufamee bishaan ija tana keessatti ol ka'anii dhiibbaan ija keessatti ol kaatuuf ijiti miidhamte. Kan nama qabuun glaucoma jedhaniini. The lens of eyes lie directly behind the pupil. Leensiin ijaa tuni kallattumaan pupilii isii xiqqoo ija gurraattii tan gara duubaatiin jirti. Faayidaan isii ittiin waa arguudha. Maaltu bakka sanii qabee jira leensiin sun akka gamanaa fi gamas hin sochoone. It is held in place by ligament. Ligamentiidhaa jira. Maashaa isii san olii gad harkisee qabee taa'uu ni jira. Ciliary muscle. Ciliary muscle maashaa kottoonfachuudhaa fi diriirfachuu danda'u. Leensiin nama guddaadhaa maal fakkaatti? Ijoolleedhaa hoo maal fakkaatti? In the most young people, ijoolleedhaa fi dargaggeessi leensiin isaanii transparentidha. Akka daawwitiidhaatti waa keessaan laaluu danda'an. Somewhat elasticidha. Hanga tokko ni harkifattiisi yeroo ijoollummaadhaa. So that it can capable of changing shapes. Bocni isii jijjiiramuu danda'a. Exposure to ultraviolet radiation. Carallaa ifaa kana yeroo hedduudhaaf yoonii fi ija tana si saaxilamaa oole. Yoo aduu ilaalaa oolte fakkeenya takka immoo balaqqee wahii
ijatee tana si seenaa oolte may cause cataract. Cataract si qabsiisa. Cataract jechuun tuqaan adiin leensii tana gubbaa dhufu takka immoo leensiin kun shaasha'u leensiin tuni dhukkeefaa fuudhu. Leensiin namaa tun lakka guddachaa deemtuuni tiraansipaarensiin isaa sun xiqqaachaa deema. Hanga duraanii isa waa arkuu dadhabdi. Wanni hangammaatti dubbanne maali? Suuraan ijaa yoon ifa adda baqaysan kana fakkaatti. Laayira sadii qabdi jenne ijjitii. Inni tokko iskalaraa jaaniin. Katti aanu immoo koorooyidiidha jaaniin. Koorooyidiin isa kana. Isa walakkaadhaan jiru kana. Gara keeysaatiin kan jiru immoo raatinaadha. Inni gara keeysaatiin jiru raatinaadha. Iskalaraa koorooyidiidhaa fi raatinaa laayira sadiin kana qabdi kan jenneen. Laayirri iskalaraadhaa kun gara fuula duraatiin tiraanspaarentiidha. Ifaan keeysaan dabruu danda'a. Bakka kana maaltu jira? Aayirisiidhaa jira. Aayirisiin isa walakkaadhaan jiru kana gara fuula duraatiin adiidhaa fi bakka gurraattiin itti walitti dhuftu kana. Yeroo bakka kana as geesse naannawa kana maaltu jira? Puppiliidhaa jira asiin. Isii ifaan keeysaan achi seenu sana. Gara duubaatiin leensiidhaa jira. Kana booda dhangala'aa lamaatiitu jira jenne. Dhangala'aan akkiisumariidhaa fi vitirasomariidhaa jira jenne. Akkiisumariin as fuula kana duraan jira leensii tanaa fi ala kana jidduudhaan jira. Akkiisumariin. Vitirasomariin ammoo as keessa jira gara duubaa kanaan. Vitirasomariidhaatiitu irra guddaa. Bakki isiin dhangala'aan kun ittiin yaa'u naannawa kanaan jira. Gara duubaa kanaan maaltu jira jenne? Inni gara keeysaa jiru kuni raatinaadha. Ergaan dhuftu tuni asiin kallattiidhaan baatee asiin optik narbiidhaan jira. Narbii agartuudha asiin sammuudhaan walitti hidha. Ergaan asiin dhuftu kara sammuu deemti. San booda sammuurraa deebiti. Visual pathway ilaalla. Akkamitti waa argan. Light is stimulus by resulting vision. Ifaan jiraachuu qaba. Namni tokko waa arguudhaaf. Dandeettiin namni tokko naannawa jirutti waa arguudhaaf sababa ifaan jiruufi. Lightiin jiraachuu qaba dirqama. Light is enter the eye through pupil. Ifaan kuni eeysaan seena, puppiliidhaan seena, agartuu tanaan achi seena. San booda leensii tana dhufa. Then refracted or bend that is focused on the retina. Leensii ijaa tana bira dabreeti san booda raatinaa irratti balaqqeensaa raatinaa irra mul'atti. Refractioniin kun akkamitti uumama? Light is pass through cornea, accusumar, lens and vitrosomar. Karaa inni itti raatinaatti hin dhaqqabu jalqaba istiraakcharii kana beekuu qabda. Koorniyaa kana keeysaan qaxxaamureeti san booda leensii irra dhufee akkisumariidhaa jidduu tanaan jira kana keessa dabree leensii dhaqqabee san booda vitirosomariidhaatti gamana baha. Raatinaa jechuun isa gara keeysaatiin jiru kana raatinaa irratti balaqqeessa. The innermost layer of retina contain rod and cone cell. Keeysa raatinaadhaa suni seelii lama qaba jenne roodiidhaa fi koonii tajaan. Kooniidhaa fi roodiin suni riseeptaroota ifaadhaa ofirraa qaban. Seelii ifaa kana adda baasuu dandeessu. Ifaa kana yeroo garte kakaatu qabdi. They respond light stimulus producing nerve impulse. Yeroo ifaan suni achirratti ife ifaatu natti ife jetteeti sammuutti himti. San booda sammuun deebisaa deebiftiifi. Wanni ati agarte suni waan akkanaati jettee. Nerve signal is eventually leave retina. Karaan ergaan narbiidhaa
gara sammuudhaatti hin deemtu raatinaadhaan baati. Gara duubaa sanii. San booda raatinaa keessaa yeroo baate optic nerviidha seenti. Optic nerviin isii duuba kanaan jirtu sani. Optic nerviin isaa ijatti hidhaadhaa kana. Asiin baatee sammuu irraa bakka tam dhayti. After leaving the eye, optic nerve is interbrain. Sammuu yeroo seente sammuu keessaa bakka dhaytuu jira. Visual cortexidhaa jira. Jiddugala takka ammoo waajjira waa harkinsaa katti waa adda baasan. Occipital lobe irra jira. Sammuu tana gara duubaarra jira. In this area of brain, naannawa occipitalii san gara duubaa san sammuun maal gootii? Visual interpretation idhaadhu. Wanni agarteetu waan akkanaati jettee hiikkaatti kenniti. Hiikkaa eegatti kennitee hiikkaa kana waan irratti hunduutee kennitu seeliin ergaa fidde sun roodiidha moo kooniidha jetteeti. Yoo roodiin fidde halkan takka ammoo dukkana keessatti waan san adda baafteeti. Yoo koonii taate immoo ifa biraayitii keessatti. Akka waliigalaatti eega sammuu dhayxee deebitee booda namtichi waa arga jechuudha. Ergaan kuni maayikiroosekondii keessatti kan gaggeeffamu. Karaa inni deemuutu kana malee turtii hanga nuti lakkoofne kana hin turre. Seensi orgaanii keessaa inni lammaffaadhaa dhiiridha. Gurra. Qaamolee miiraa kan jiran keessaa lammaffaan kana. Gurra jechuun maali? Orgaan of hearing and equilibrimidha. Meeshaa dhageettiidha. Akkasumas meeshaa madaala qaama namaa eegu that detect and analyze sound. Sagalee dhagayuu fi sagalee dhageessan ka adda baasu. Adeemsi inni itti waa dhaga'u kun transduction jedhaniini. Transduction jechuun dambalii daddabriinsa sagaleedhaas. Kanaatu transduction jedhama. Or conversion of sound wave into electrochemical impulse. Sagalee dhageessanii akka hubatamuu danda'utti gara ergaa keemikaalaatti jijjiira. Ergaa keemikaalaatti jijjiiree samboota gara sammuu geessaa sammuudhaatiitu hiikkaatti kenna adeemsa qaba. Faayidaan lammaffaa faayidaan gurraa to maintain sense of balance dha. Akka namni kun qat jee deemu equilibrimii ka eeggatu san gargaara. Namni yoo gurri dhukkubee takka yoo gurri tokko hin dalayne gara tokko jallatee deema. Madaala eeggachuu hin danda'u. In addition to role of hearing, ear is sense of equilibrium and balance. Dhageettii cinatti dalagaan gurraa madaala qaamaa eeguudha. Akka namni qat jee deemu. Physical forces that involve sound vibration. Yeroo alaa sagaleen takka dhagayamtu sagalee yeroo humnaan dhuftu vibrate gooti ni hollachiifti gurra kana. And fluid movement dha jira. Keessa gurraa kana dhangala'aadhaa jira. Dhangala'aa santu socho'a. Dhangala'aan sun socho'uudhaatiitu narviichi keessa jirtu kakaasa. Narviin suni hiikkaatti kennitu jira. Hiikkaa santu sagalee jedhama. Hiikkaa narviin sun itti kennitu. The ear is much more than mere appendage on side of it. Xumura mataa irratti argama gurri kuni. Xumura mataadhaati. Large parts of ear is hidden deep inside temporal bone. Gurri kuni hanga gubbaa kanatti ala kana mul'atu caalaa hanga lafee keessachi jiruutu irra guddaadha. Achi keessatti dhokatee jira temporal bone keessa. Temporal bone lafee cinaa mataa kanaan jirtu kana. Anatomy gurraa kana yoo ilaalle ear is divided into three anatomical area. Bakka sadiitti adda baafneeti ilaalla. External ear, middle ear fi internal ear jennaan. Isa gara alaatiin jiru, walakkaa isa jiruu fi isa gara keessaatiin jiru jennee. External eariin gurri gara alaatiin jiru kun kutaa lama qaba. As two parties. Auricle takka
Piinaadhaa fi eksternal auditory kanaalidha. Piinaa jechuun qaccee gurraa tana. Qaccee gurraatii fi ujummoo takka immoo uraa asiin quba keessachi kaa'an kana. External auditory kanaal jechuun kana lamaan qaba. Ala gurraa ka jennu. Auricles appendage on side head surrounding opening. Piinaani gurri qacceen gurraa tuni kan mataa irratti rarraatee jirtu tan namni gurrayyuun kana gara alaatiin kan mul'atu walakkaan isaa uraan jirtu kanaan auricle jedhaniin takka immoo piinaa jedhaniini. The canal itself is uraan tun hangam takka dheerinni isii keessi uraa kun about 2 to 2.5 centimeter. Centimeter 2.5 uraan isaa kun dheerinni isaa. It extends into temporal bone immediate eardrum. Bakki external eariin kun gurri gara alaa kuni lafee gurri keessachi seenu kanarraa ka'eeti keessa isaa bakka dibbee gurraatti adda dhaabbata. Partitioniin externalidhaa fi middle eariidhaa daangaan isaa ala kanarraa ka'ee dibbee gurraarra dhaabbata. Alarraa ka'ee dibbee gurraarra dhaabbata yeroo jennu gurri kana fakkaata. Isa gara alaatiin jiru kanarraa isa keessachi hafeetiitu irra dheeraadha. Alli gurraa piinaadhaa fi ear kanaalii qaba. Bo'oo takka immoo uraa gurraa kana lamaan qaba. Bakki isaan itti dhaabbatan eardrumiidha jechuun dibbeen gurraa walakkaa kana jirti. Jidduun tun ammoo middle ear jedhaniini. Asii achiin inneriin gara keessaa. The skin of auditory canal is keessi gurraa kuni maal qaba? In outer one third gara alaa kanatti takka sadaffaan isaa short hairii qaba. Rifeensa xixiqqaadhaatu keessa jira. And ceramenous glandiidhaa jira. Xannacha guurii maddisiisu. That produce waxy substance called ceramen. Xannacha guuriidhaa kan wanni inni maddisiisu. Ceramenii jedhanii. Ceramen jechuun guuriidha. Faayidaa qabaasi rifeensi kunis. Akkasumas guuriin madditu tun illee faayidaa qabdi. Akkasumas yoo walitti heddummaate when collected in the canal impair hearing. Yoo garmalee gurra kana keessa walitti qabamte namtichi kan dhageenye guuti ni cufti gurra kana. Blocking passage of sound fiduu dandeessi. Sagaleen gara alaatii akka gurra kana keessa hin seenne cufuu dandeessi. Sound waves travel through external auditory canal. Sagaleen ala kanaa dhuftee uraa tana keessa yeroo ichi dabarte tympanic membrane san dhaqqabdi. Dibbee gurraa san dhaqqabdeeti cause to vibrate akka hollattu taasifti. Sagalee yeroo ala kanaa dhuftee uraa tana keessaan achi dabarte jidduu gurraa san yeroo geesse dibbee gurraarra hollannaaf dhageessi. Middle ear yoo laalle. Middle ears jidduun gurraa teeny and very thin epithelium qaba. Uraa seeliilee hedduu qaqalloo taate keessa jirtu. Lafee temporal boneedhaa kan lafee gurri keessaan as ba'u tana keessatti argamti. Middle eariin house of three boneedha. Mana lafee sadeen xixiqqoo gurra keessa jirtu sana. Bakki lafeen sun keessa tetteessu middle eariidha. The name of this ear bone is ossils jedhaniin maqaa lafee gurraa tana. Sheeppii isaa irratti hundoofnee maqaan isii kun sheeppii isanii wajjin wal fakkaata. Lafeen sadeen maallas inkasiidhaa fi steepisiidha. Maallasiin hamar fakkaatti. Burusha fakkaatti. Aanviliin ammoo waan waa hidhaa fakkaatti. Istaappasiin
haada fakkaatti. Sheeppii isaa irratti hundoonee lafeen sadeen tun walitti hidha. Manni lafeen tun sadeen keessa teessu middle ear jedhaniin. The handle of malleus is mallesiin yeroo ala kanaa achoo deemtu tan jalqabatti dhuftu sani isiidha. Attach inside tympanic membrane, the head is attached to incus. Gara tokkoon dibbee gurraa kana dhaabbatteeti gara kaaniin gara achi aanuun inkasiidhaan wajjin walitti hidha mataan isiisu. Incus is attached to stapes. Inkasiin ammaas lafee xumuraa san isii sadaffaa san stapista jenneen isii sanii wajjin walitti hidhaadha. Stappiin sun eessarra dhaabbatti? Pressing against small opening. Uraa xiqqoo takkaa jira bakka san. Oval window jedhaniini. Bakka qilleensi keessaan achi seenu. Uraa san cuftee teessi. Gara xumuraatiin. Oval window is the area separate middle ear from the inner ear. Jidduu gurraatii fi keessa gurraa kana wanni adda baasu uraa xiqqoo sani. Oval window jedhaniin. When sound wave is cause eardrum to vibrate, amma sagaleen alaa dhuftee yeroon fi dibbee gurraa kana hollachiiftee hollannaan kuni yeroo achi dabre keessa gurraatti transmitted and amplified by aerosols. Lafeen suni ergaa san hollannaa san achi dabarsuudhaaf guddiftee dhageessisuudhaaf akka bilbilaa. As it is passed through from external to middle ear, sagaleen sun guddattee dabarti. The movement of stapes against the oval window, yeroo sagaleen hollannaadhaa suni lafee tana sosochooftee stapesii isii uraa xiqqoo irra jirtu san akka dhangala'aan keessa gurraa san jiru sosocho'u taasifti. Oval window bakka middle eariidhaa fi inner eariin itti adda dhaabbatu jenne lafee stapesiidhaatiitu uraa san cufee ta'ani. Yeroo hollannaan sagaleedhaa alirraa dhufte lafeen sunis yeroo sochoote keessi gurraa sunillee ni soso'a. The point mentioned because frequently spread infection from throat to the ear. Bakka oval window jirtu sanii gara jalaatiin eustachian tube jedhaniiti bakka afaanii fi kokkeedhaa fi gurritti walitti uraa jira. Eustachian tube jedhaniini. Tuubboon tuni jidduu gurraatii fi liqimsituu tana walitti hiiti. Kanaafuu infekshiniin yooniif afaan kana keessa jiraate kokkee tana keessaa gara gurraatti ol dabruu danda'a. Bakki sun walitti banaadha. The epithelial lining of middle ear, auditory tube and throat are continuous membrane. Wanni jidduu gurraatii fi tuubboo eustachian tuubii jedhamtu akkasumas kokkee tana karaa tokkootiitu walitti baasa. Consequently, namni yoo lubbuun dhukkubde san booda dhukkubni kun karaa gurraa ol dabree gurri illee dhukkubuu danda'a. The sore throat may spread to produce middle ear infection, which we call is otitis media isa jedhaniin dhukkubbii gurraa fiduu danda'a. Yoonii fi kokkeen dhukkubde. Maaliif bakka saniin uraadhaatiitu jira. Inner eariitti yoo achi dabarre. Inner ear jechuun keessa gurraati. Isa bakkitti waa dhagayan. The activation of specialized mechanoreceptor in the inner ear. Keessa gurraa sanii receptaroota hollannaa sanirraa sagalee hiikkaatti kennuu jira keessa sana. That generate nerve impulse to the brain. Ka ergaa narviidhaa gara sammuutti ol erguu jira. Hollannaa sana bifa sammuun hiikkaatti godhuu dandeessu jijjiiree. Faayidaan isa kana hearing and equilibriumidha. Dhagahuudhaa fi akkasumas madaala qaamaa eeguudha. Anatomically yoo ilaalle caasaan gurraa keessi gurraa sun maal fakkaata yoo jenne banaa sadii qaba.
banaa xixiqqoo sadiitu temporal boonii kana keessa jira. Lafee mataadhaa temporaalii jaamtu tana keessa. Assembled in complex maze. Complex maze jechuun wal keessa sasseenee jira. Dhooqa xixiqqaadhaa jira. Banaa tana maal jaaniin boonii laabriksii jaaniin. Banaa keessa gurraa jirtu sana. Dhooyni lafee sanii suni qullaan jiru. Waatiitu keessa guute. Watarii filuudhiidhaa keessa jira dhangala'aa bishaan fakkaatuutu boonii ispeesii san keessa guutuudha. Keessa gurraa sana. Watarii filuudhii san maal jaaniini? Peerilimfii jaaniini. Boonii ispeesii kun sadii jira jenne. Sadeen san maqaan dhooyne. Isaan sadeen vestibul, semisarkular kaanaaliidhaa fi kookiiliyaa jaan. Vestibulii jechuun banaa, semisarkular kaanaaliin bo'oo bifa geengoodhaa qabdu. Ende kookiiliyaa. Kookiiliyaan ammoo calanqaa ka fakkaatu sani. Inni keessa gurraa dhooqa xixiqqaa sadii qaba jenne. Ustaashaan tuubiin midil-iirii jidduu jira jenne suni uraan tun asiin afaanitti gabbaati. Lafeen sadeen dubbanne lafee tana. Takka asiin jirti. Tuun ammoo achiin san qabattee jirti. Tuun isii kana cufti. Bakki xumura kanaa kana oval window bakka jenneen. Yeroo as keessaa seenne inni kanatti maraa jiru kuni kookiiliyaa jaaniini. Vestibuliin ammoo banaa sanii. Inni kun bakka asiin narbiin irraan baatu kana. Keessa isaa kana dhangala'aadhaa guutuudha. Vestibule is adjacent to oval window. Vestibulii banaa bakki jennuun suni uraa xiqqoo oval window sanitti gamana aanteeti between semicircular canal and cochlear. Uraa tana lamaan jidduu jirti semicirculariidhaa fi cochlear jidduu jirti. Isii tana keessa semicircular canaliidhaa fi vestibulii kana keessa membreenii bifa addaatiitu jira. Specialized ka ta'e. Ka dalagaan isaa baalaansiidhaa fi equilibrimii godhuudhaaf madaala qaama namaa to'achuudhaaf ka ta'etu keessa jira. Receptara bifa addaa. Three half circle semicircular canals inni bifa geengoodhaa qabu kuni maraan isaa tun lama sadaffaan isaa gara mirgaatiin jira. At the right angle to one another. Within each canal bo'oo tana tokko isii keessa receptaroota Christian Polaris jaaniini keessa jira. Christian Polarisiin ergaa narbiidhaatiiti yeroo mataa kana sochoosan yeroo san uuman. Yeroo namni mataa sochoose baalaansii eeguudha. Yeroo namtichi mataa sochoose ergaa uuman isaan. Sensory cell in Christian Polaris have hair-like extension. Seeliin miira fuututanii Christian Polarisii keessa jirtu kuni caasaa akka rifeensaa fakkaatu qaba. Xumura irratti gara narbiin irraa itti dhaabbattu. Narbiin sammuu irraa fi gurra irraa baatu bakki itti wal tuqxu xumura seelii kanaa irratti. The sensory cell stimulate way movement of head, cause endolymphotomy. Christian Polarisiin waan rifeensa fakkaatutu irraa achi bahaa jenna. Xumura isaa irratti limfii xumuraatiitu irra jira. Limfiin xumuraa tuni yeroo niifi namtichi mataa sochoose ni sossooti isiinis. Boodarra Christian Polarisiin socho'ee endolimfii kan akka socho'u yeroo godhee rifeensi achi keessa jiru ni jajallata. Inni biraan narbii sammuu irraa dhuftu eeysaanii
gurra kanaan walitti hidhamti eeriyaan isaa. The nerve from other receptor join in the vestibule. Vestibulii bakka oval window jirtu sanii wajjini bakka sanitti walitti dhufti. Samii sarkunaal kaanaalii keessaa baatuusi achi walitti dhufti. Vestibular narvii jaaniini narvii gurrarraa baatee gara sammuu deemtu sun. Takka ammoo cranial narvii lakkoofsa 8 yookaan acoustic narvii jaaniini. Ergaan gurrarraa yeroo baate sammuurraa bakka tam dhaqxi. Eventually nerve impulses pass through this nerve, reach cerebellum and medulla. Sammuurraa bakka kana lamaan dhaqxi. Ergaan gurrarraa yeroo baate cerebellumiidhaa fi medulla dhaqxi. Other connection from this area, nerviin biraan maastanuma gurra kanarraa haatu ergaan isii cerebral cortex dhaqxi. Cerebral cortexiin bakka center of hearing dha. Sammuu keessaa bakka itti waajjirri dhageettiidha achi keessa jira. Organ of hearing which lie snail shaped cochlea, it is organ of corti. Sammuun tuni bakka bu'aa isiidhaa xiqqoodha. Cochlea isii isa calanqaa fakkaatu kan gurra keessa jiru san biraa qabdi. Corti jaaniini. Membrane cochlea sanii endolymphiidhaatiitu marsee jira. Xumura irratti boonii cochlea wajjin walitti dhaabbata. Akka waliigalaatti ergaan yeroo alaa dhufte lafee san sochooftee dibbee gurraa eega sochooftee booda lafeen sun isossooti. San booda dhangala'aan gurra keessa jiru ni socho'a. Dhangala'aan gurra kana keessa jiru sun yeroo socho'ee rifeensi naannawa san jiru hundinuu beenti ta'a. Ni ciciisa. Kana booda saawundi weebiidhaa uumama. Dambalii sagaleedha. Dambalii sagalee tanaatiitu gara sammuu deema. Sammuun hiikkaatti kenniti. San booda deebisaan deebiti. Wanni hangammaatti ilaalle structuring gurraa bakka sadiitti adda ba'a jenna. Externally, middleidhaa fi internal jennee bakka sadii baafna. Inni gara alaatiin jiru kuni piinaadhaa fi ear kanaaliidhaa jennee bakka lama baafna. Qaccee gurraatii fi bo'oo gurraa. Middle earii keessa maaltu jira? Eardiramiidhaa fi lafee xixiqqoo sadeen santu jira. Akkasumas middle earii kana gara jalaatiin tuubboodhaa jira. Uraa istaashiyaan tuub jaanii bakka kokkeedhaa fi gurritti walitti banaadha. Inner earii kana keessa cochlea jira. Vestibuliidhaa jira. Akkasumas boonii laariksiidhaa jira. Nerviin bakki isiin irraa kaatee baatu bakka kana. Asirraa baatee cranial nervii lakkoofsa 8 gara sammuudhaa deema. Yeroo asirraa baate sammuurraa bakki isiin dhayitu bakka 3 takka cerebellumii dhayiti. Kun medullaadha. Kun inni sadaffaadha. Cerebral cortexidha. Akka waliigalaatti karaan dhageettiin keessa deemtu karaa kana. Eega sammuu dhayitee booda interpretation isii hiikkaan isiitti kennama. Waan kana dhageessee sagalee kanaati. Hanga karaa kana keessa deemtu hollannumaa deema malee sagalee tana jechuun hin jirtu. Kanaafuu barnoota keenya har'aa asirratti xumurraa sagantaa itti aanu test receptor irraa kaaneeti laalla.